Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30tti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:30 hanga sa'aatii 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7:30tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 1775 irratti yookaan dambalii jiddu galeessaa 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8:30tti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Roobii Bitootessa 21 bara 2018 babaaroo dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo alaamanni sa'aa namni waa horattan cufti isinii badhaadha. Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufatti isinaa dhaqqabu. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kan Bitootessa 18 bara 2018 tamsa'e keessatti Jaal jaatanii dhugaa gaafatamaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo Godina Booranaa jedhamee kan dhihaatee ture. Miseensa koreeta liigaa zoonii kibbaa jechuun akka hubatamu kabajaan isin beeksifna. Dogongora uumameef of koltii isin gaafannaa noof kolchaa isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophii keenya hadhaaf qabannee dhihaanneen isin beeksisa. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Guutummaa qophii keenya har'aa kan ta'e sochii fi tarkaanfiilee cululuqoo waraanni bilisummaa Oromoo godina dhihaa fudhachaa jiru irratti gaaffii fi deebii ajajaa WBO godina dhihaa Jaal Kumsaa Dirribaa waliin taasifne isinii dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jecha amma gara jaala oduu dubbisutti isin dabarsa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu har'aa waliin Anayyaantuu Bulchaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa tarkaanfii guyyaa kaleessaa Bitootessa 18 bara 2018 lixa Wallaggaa bakkoota adda addaatti diina irratti fudhateen hedduu ajjeesuu fi madeessuun ibsame. Ona gidaamii laga maracaattis loltoonni diinaa 60 oltu dhumate. Oduun tarkaanfii waraanaa boodana sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka hubachiisutti WBOn godina dhiyaa haleellaa Bitootessa 18 bara 2018 lixa Wallaggaa bakkoota garaagaraa keessatti waraana gabroonfattuu wayyaanee irratti fudhatee loltoota diinaa hedduu ajjeeseera, baay'ee isaanis madeesseera. Haaluma kanaan WBOn tarkaanfii haxxee Bitootessa 18 bara 2018 ona gidaamii laga maracaa bakka jedhamutti waraana faashistii wayyaanee konkolaataa waraanaa ooraalii lamaan deemaa ture irratti fudhateen loltoonni diinaa 60 ol ajjeefamaniiru. Ooraaliin tokko guutuutti oggaa barbadaa'u, tokko ammoo caccabee jira. Wayyaaneen reeffa loltoota ishee konkolaattota lamatti feetee gara beegiitti akka deebite oduun boodana sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ni hubachiisa. Guyyuma kana WBOn godina dhiyaa beegii fi baambasii gidduu bakka koongiloo gaara keelloo jedhamutti haxxiidhuudhaan piikaappii loltoota wayyaanee madaa'an baatee deemuu fi bottee waraanaa boba'aa baatee deemu tokko barbadeessee jira. Bitootessa 18 bara 2018tti ammoo magaalaa Dambidolloo keessattis tarkaanfii boombii waraana humna komaandii poostii wayyaanee irratti fudhatameen 2 battalumatti hoggaa du'an 2 ammoo madaa'uun gabaafameera. Mootummaa wayyaanee ammas liyyuu haayilii Sumaalee qindeessuudhaan duula bal'aa uummata Oromoo irratti banuuf qophii xumuratuun dhagaamee jira. Akka odeessi keessaa mul'isutti mootummaa wayyaanee ammas bifa haaraadhaan humna liyyuu haayilii qindeessuu fi ijaaruudhaan
duula haaraa baha kibbaa fi kibba baha Oromiyaa irratti banuuf qophii xumurattee jirti. Akka oduun keessaa kun mul'isutti humni liyyuu haayilii Sumaalee kun Hararge ba'aa fi Dhihaa Baalee Boorana haga Gujiitti yeroo tokkichatti lola banuuf sochiitti jiran. Weerara amma itti qophaa'aa jiraniin lafoota amma dura qabachuu dadhaban ittiin qabachuuf akka saganteeffatantu hubatame. Lola amma qindaa'aa jiru kanas akkuma duraanitti kan qindeessaa fi waliinis hojjetaa jiran jeneraalota waraana wayyaanee akka ta'an beekuun danda'ameera. Kana hubachuudhaan uummanni Oromoo godinoota kanneen keessatti argaman dursanii akka of qopheessanii fi dammaqinaan daangaa isaanii halkanii guyyaa akka eeggatan dhaamsi dabree jira. Uummanni Oromoo biyya keessaaf alaa akka lola kana dura dhaabbatuu fi yoo lolli kun eegale osoo walirratti hin ilaalin guutuutti waliif dirmachuu akka danda'u sabboontonni Oromoo dhaamsa dabarsanii jiran. Ona Gidaamitti waraanni wayyaanee poolisii humnaan dirqisiisee meeshaa baachisuun gara bosonaatti osoo geessuu uummata haala kana mormuuf ba'etti waraanni wayyaanee dhukaasa banuun gaagaama irraan gahe. Bitootessa 19 bara 2018 lixa Wallaggaa ona Gidaamii naannoo Fo'ii Damichee jedhamutti waraanni sirna abbaa irree wayyaanee poolisii Oromiyaa dirqisiisee meeshaa baachisuun waraana bilisummaa Oromoo adamsuuf osoo gara bosonaatti sochoosaa jiru uummanni fi dargaggoonni dirmannaa poolisoota kanaaf godhu irraa waraanni wayyaanee dhukaasa baneen nama tokko hoggaa ajjeesu garii madeessuun ibsameera. Galaanee Shaafee barattuu kutaa 8ffaa kan umurii waggaa 17, Gannanaa Hiikaa barataa kutaa 3ffaa umurii waggaa 10 akkasumas obbo Lammaa Saafaa qonnaan bulaa umurii waggaa 35 ta'an kanneen madaa'anidha. Oduu xumuraatiin miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo biyya Sudaan magaalaa Kartuum yakka duguginsa sanyii wayyaaneen Oromoo irraan geessisaa jirtu balaaleffatan. Oduun nu ga'e akka ifa godhutti Bitootessa 15 bara 2018 biyya Sudaan magaalaa Kartuumitti miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo magaalattii keessaa walitti dhufuun marii haala yeroo irratti geggeessanii yakka duguginsa sanyii sirni abbaa irree wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwataa jiru gadi jabeessanii balaaleffatan. Wayituma kanas miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo magaalaa Kartuum keessaa kunniin tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo kallattii adda addaan diina irratti fudhataa jiru ilaalchisuun aantummaa waraanni bilisummaa Oromoo uummata ofiif agarsiise baay'ee kan itti gammadan ta'uu ibsanii yeroo waraanni bilisummaa Oromoo diina irratti tarkaanfii laalessaa fudhatu kanatti nullee aantummaa isaaf qabnu agarsiisuu qabna jechuun gumaacha maallaqaa taasisan. Haaluma kanaan miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo Sudaan magaalaa Kartuum keessaa waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf kan oolu jiinii Sudaanii 25,900 akka arjooman oduun bakkichaa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe mirkaneesseera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun sa'a kanaaf qabnu kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii keenya dambalii gabaabaa meetir baandii 25 fi kiiloo heerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Guutummaa qophii keenya har'aa kan ta'e sochii fi tarkaanfiilee cululuqoo waraanni bilisummaa Oromoo godina Dhihaa fudhachaa jiru irratti Gaaffii fi deebii ajajaa WBO Godina Dhihaa Jaal Kumsaa Dirribaa waliin taasifne kunootii itti dhiyaadha. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiin jalqabaa Jaal Kumsaa Dirribaaf dhiyeessines sochii waraana bilisummaa Oromoo Godina Dhihaa maal fakkaata kan jedhudha. Innis oggaa deebisu. Ayyee warri sagalee bilisummaa Oromoo akkam nagaatinii sochii waraana bilisummaa Oromoo zoonii Dhihaa akkaan bareeda. Injifannoo irratti injifannoodha leessuutti jirra. Egaa zoonni Dhihaa akkuma beekamu zoonii jiran zoonii waraana keessummeessuu fi akkaan mijataa ture. Ammoo haa ta'uuti zooniin kun yeroo hedduu goota hedduu biqilteetuma callisaa ture. Kunis karaa ture
egaa goota hundee loluu dadhabee osoo hin taane hawaasni naannoo turesi haala adda addaa rakkoo adda addaa keessa waan turesi waraana bilisummaa Oromoo goota hedduu as keessatti lafee cabsee dhiiga dhangalaasaa ture haalaan keessummeessuu hin dandeenye suni yeroo dheeraa nutti fudhatee adeemsa dheeraa nu deemsisee rakkoo hedduu keessa nu dabarsee ammoo haa ta'uuti lafeen jaallanni hedduu hooggantoota hedduu nu dura as turanii wareegama kana kafalanii wareegamni isaanii wareegama tolaa ta'e hin hafne yeroo dheeraa keessa waa biqilchee har'a qaankeen sun mul'attee qaankeen mul'atte kun immoo hawaasa keessatti hawaasnis waan sila kaleessa ofumaa balleesse sana har'a itti gaabbee quba ofii nyaatee deebisee kunuunfachuu tikfachuu akka qabu baratee jira of keessatti qaankee mul'atte kanas guca taatee hangaatee barabaraan Oromiyaa keessatti akka ibsuu fi kunuunfataadha jira. Egaa ammatti zoonii Dhihaa kana fakkaata humna diinaa kallattii adda addaan bifa adda addaan akkuma kaleessa baratan sochii waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hundumaa taasisu dhaamsuuf socho'u sana akkuma amaleeffate kallattii adda addaan sochii eegalee ture sochii sanadha. Ugguruu qofaa osoo hin taane illee iddaan iddatti akkami dhaabbatu gochuufidhaan immoo isa sana faallaa irratti hojjechaa jirra sanaanis milkii argamsiisaa jirra jechuudha. Ji'uma kana torbanuma kana keessa jechuudha waraana wayyaanee irratti tarkaanfii fudhataniini qondaalota waraanaa dabalatee konkolaataa 2 barbadeessuudha kan ibsi waraana bilisummaa Oromoo Dhihaarraa ba'e. Mee haalli tarkaanfii sanaa maal fakkaata ture kana bal'inaan haala sochii naannoo sanaatii wajjin wal qabate? Ayyee yeroo hedduugaa humni diinaa sochii waraana bilisummaa Oromoo zoonii Dhihaa kanarraa rifaatuu guddaa waan qabuu fi rifaatuu qabu sanarraa ammoo haala adda addaan bifa waraanaan osoo hin taane konkolaataa uummataa konkolaataa bulchiinsaa dirquun haala adda addaa keessatti dagee sochii gaggeessaa ture yeroo karaa darbus konkolaataa silaa ka waraana deddeebisuu malu dhiiseetu konkolaataa ka hawaasa deddeebisuu fi ka bulchiinsotaati humnaan irraa fuudhuun socho'aa isa kana yeroo dheeraaf hordofaa turre hordoffii sanarraa hawaasni haala adda addaan tika ka'ee waardiyaa dhaabbatee odeessaa akkaataatti diinni socho'uu sana nu dhaqqabsiisaadha ture. Egaa hin gaafa roobii guyyaa 15 ji'a sadaffaa bara 2018 konkolaataa Toyootaa lamaanii ka ajajoonni waraanaa sadarkaa jeneraalaa koloneelaa xiqqaanaa akkasiin socho'aa turanii waraanni bilisummaa Oromoo sochii kana sirnaan quba qabaa bakka isaan argatetti eeggatee konkolaattota sana akkasiin barbadeesse akkuma kuyyuu jettee laaloo garee jedhamu laaloo gareen egaa naannoo jaallaggasaa wajjin sirnaan keessa socho'aa ture hawaasni Oromoo naannoo sanaa sirnaan beekaa laga heenaa jedhamtu jira tarkaanfiin suni achirratti boombii fi qawwee kilaashii ATM'tiin tarkaanfiin fudhatame tarkaanfiin sun immoo tarkaanfii mirga guutuun humni keenya qoreen illee osoo waraanne nagaan injifannoo galmeessee keessaa bahe ture akkana fakkaata yeroo darbee sun jechuudha. Tarkaanfii isin fudhattan irraan wal qabatee bobbaan diinaa gara sanatti heddummaatuunis odeessachi bahu mul'isaa jira. Haalli bobbaa diinaa sunoo maal fakkaata? Egaa diinni yeroo hundumaa naannootti tarkaanfii fudhattu irratti akka lammataa hin dabalamne jedheetu karoora akkasiin ka'a yeroo hedduu kuni yeroo durii irra guddaa humna milishaa kora bittinneessaa poolisaa akkasumas uummata Oromoo keessaa namoota
gara bulanii akka hoolaa wadarootti dhahatee obduu qabee adeemaa ture. Ammas akkanuma sochii kallattii adda addaan humna guddaa akka simbiilchina keessa akkan deebi'amnetti sochii waraana bilisummaa Oromoo godina lixaa hawaasa keessatti mul'ate kan addoomsina ka'ee adeemaa ture. Haa ta'uuti immoo akkuma abbootiin keenya kana du'allee Oromoon diina isaatti dhukaaseetii miti gaafa walii gale ittiin oodeetu ni injifata jedhanii darban sana Oromoon kallattii adda addaarra jiru dhaamsa walii dhaamee daandii itti cufee ittiin oodee karaa agarsiisuu didee haala kanaan diinni kallattii irra sosso'ee waraana bilisummaa Oromoo adamsuu danda'utu danqaatti ta'e jennaan magaalota irratti waa buusee achirraa ka'ee socho'uu yaalii taasisee ture. Ammoo sunis hin mijannee magaalota xixiqqoo baadiyaa Oromiyaa keessa jiran keessaa sosso'ee adeemsa hanga dhumaa caalaa gadi hin baane nuu sana sirnumaan hordofaa turre. Irra guddaa humni diinaa kan inni barbaadu tarkaanfii akka magaalaa fa'aa yookaan naannoo qubatiinsa hawaasaa fa'aa keessatti aariitiin fudhannu isaati ka barbaadanii sun immoo isaaniif sagantaa uummata Oromoo lafarraa duguuguuf qaban sana akka daandii bannuufi ture ka barbaadan nuu obsaan sana bira dabarreetuma bakka nuu mijatee fi haala ofii keenya mijeeffanne keessatti lola diinni ni burqeen osoo hin taane diina keenya burqineetu aloolaa irratti eegallee jirraa jechuu. Inni kun akkasii sagantaan isaanii sochiin isaanii hanga ammaatti wanni milkaa'ee hin jiru. Milkiin ka saba Oromooti, milkiin ka dachee Oromiyaati, milkiin ka waraana bilisummaa Oromooti jechuu hanga ammaa. Haalli amma itti jiru uummata qofaatii miti. Bunni keenyi, muuziin keenyi, bosonni keenyi, lagni keenyi, tulluun keenyi, manti keenyi illee diina lolaadha jira. Kanaaf sochiin tokkollee hanga ammaatti. Tole egaa bilbilli addaan nukutee yaadni kan keenyas adda adda ciccituun isaa hin hafne mee gara tarkaanfii guyyaa har'aatti isin deebisuuti. Guyyaa har'aa tarkaanfii bakkoota garaagaraatti fudhattaniittu. Tarkaanfiin kun eessatti fudhatame amma waraanni bilisummaa Oromoo qaqqabsiise maalidha? Ayyeegaa dhugaa har'aa tarkaanfiin godina keenya Wallaggaa aadaa Gidaamii keessatti laga Maracaa jedhamu jira. Naannoo magaalaa Keellan asirratti ka fudhatamee guyyaa keessa sa'aatii 5 irratti konkolaataa humna diinaa naannoo 60 ta'u itti dhiyaatu fe'ee deemutu ture. Oraanii naannoo Asoosaarraa ka'ee inni kun dhufee naannoo Maracaa irratti akkuma guyyaa roobii gaddaa darbee sanaa humna boombii fi dhukaasa kilaashii eekeenii 47 itti naqamuun oraanii tokko guutummaa guutuutti waraana achirra jirus guutummaa guutuutti barbadeessinee jirra. Sanaan boodas ammoo konkolaataan Dhihaa kallattii adda addaan konkolaataa poolisaa ka uummataa ka bulchiinsaa humnaan qabachuun reeffa kaafachuu fi akkasumas birmannaa taasisuun socho'u ture. Inni kun Gidaamii irraa ka'ee fi akkasumas magaalaarraa Deebii irraa ka'e ture. Inni kun reeffa kaafatee yeroo deebi'ee gara Asoosaatti gahu ammoo naannoo Kilil Siddistii jedhamuun beekamu Beenishaangul keessatti waraanni bilisummaa Oromoo sigaatti sochii dhihaa jiru kallattii adda addaan dhuunfatee jira waan ta'eef laga Kashoo jedhamu keessatti akkanuma hattee boottee tokkoo fi konkolaataa xiqqaa Seelgees jedhamu tokko irratti tarkaanfii fudhateen har'uma naannoo sa'aatii 12 har'a jechuun egaa dilbata naannoo sa'aatii 12 irratti waan boottee sanaa fi firii sana irra fe'amee jiru hundumaa barbadeessaa.
Egaa tarkaanfii isin fudhattan kana duukaa deeggarsi uummataa jiraachuunis ibsa nu ergitaniin addeessitanii jirtu. Mee haalli miirra uummataa maal fakkaata ture? Egaa daandii irratti fudhatame tarkaanfiin kuni yeroo darbes immoo gaafa tarkaanfiin kun fudhatamu akkuma WBOdhaa fi bulchiisni godina Qeellam Wallaggaa ibsan tokko uummata bakka sanatti birmachuu dhaqanii qabaniiru waan jedhamutu jira. Birmannaan uummataa kun haala akkamiiti? Isa kana akkamitti nu ibsitu? Egaa birmannaan uummataa uummanni birmachuu qofaayyuu osoo hin taane akka duwwaadha diinaan gata bu'anii hidhatee kanatti fiigaa jira. Kana kan fidee hatta gabrummaan waggoota 140 olii fi nurratti fe'etu madaa yeroo dheeraa qulqullaa turetu mala'ee isa kanaaf hawaasni yaaddoo guddaallee kan itti uumee jiru. Asumaanillee dhaamsa dabarfachuu barbaannu yerootti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatu gara rasaasaa dhufeetti fiiguun kun akkaataa ittillee humna diinaa kallattii adda addaan birmannaa dhufurratti tarkaanfii daddabalataa fudhachuun hanga ni danquutti eebuu turerraa akkuma isin jedhe haddaan sun Oromoon du'a keessaayyuu du'arra darbee haati dhiiraa ilmi ishee jeefamee reeffarra kateesse turii dhiigaatu Oromiyaa keessa jira. Dubartiin keenyi kabajaa akka itti dhabdee durbi keenyi baatee galii itti dadhabdee dachee keessatti dachee dhalannee dhoqqee bukeessinee biyyoo daadnee corroqa facaasnee keessatti guddanne keessatti salphina dhalli namaa hanga ammaa addunyaa kanarratti irra gahame hin beeknetu nurra jira. Kanatu hawaasa dheeduu hamaa keessa galchee aarii fi xiiqii hamaa keessa galchee akkaataa kanaanidha fiigee diina harkaan qabuuf du'a caalu Oromiyaa keessatti nurra gaya dhimma kanarrallee hin jirre kana booddees wanni ta'u hin jiru. Dhaloonni ibiddaan taphatu du'a hin sodaanne Oromiyaa keessatti dhalateera siin jedhee isa akkasii kanatu harka duwwaa diinatti fiigaa oolee. Waraana diinaa keessumaa ka marataa irratti rukutame keessaa humni nama 3 ka lubbuun bahee buna keessa baafatee kallattii sorii gamichee jedhamurra baqataa ture. Hawaasatu hanga ammaa hordofaatuma jirra ari'ee bosonatti gashee jira jechuu. Kanaaf birmannaan hawaasaa ka waanuma tabbaa Oromiyaa keessatti ta'ee hin beekne addunyaa irratti ta'ee hin beekne dhageenyellee arginee hin beekne jechuu. Akkasumas waraana bilisummaa Oromoo kallattii adda addaan keessirra jiru beela qabu dheebuu qabu yeroo hedduu sa'aatii 24 hirriba osoo hin qabaanne deemaa jiru kana bishaani mi'aani jecha itti fiigaa jira. Wanni hawaasni gochaa jiru kun hamilee miti duuti amma tun dhaabbattullee yoo si fudhatte kasi gammachiisu ta'uutu akkasittiin argine gammachuu miti waanuma mirqaansuu addaatu Oromiyaa keessatti mul'ate. Egaa isa kanatu jira. Wanni nu jennu garuu adaraa jennee ka himannu hawaasni injifannoon amma argamaa jiru kun akka deebite immoo qaanqeen ishee ni jalaa hin dhokanne gaarri dhiigaa jirru guddaan siitti fuuldura keenya jira waan ta'eef naamusa guddaa qabaachuutu feesisa. Waraanni yeroo socho'ee waa godhullee karaa dabarsuu fi itti fiiganii danqaa ta'uu irraa karaa bananii injifannoo jiru mirgaan galaa jecha battaluma jiran irratti naamusaan turuutu barbaachisaadha. Kana nu dhagahaa jenneellee hawaasa keenyaaf dabarfachuu barbaanna. Kaleessas rakkoo hawaasni wallaalummaa fi doofummaa gabrummaan waggaa dheeraan irratti fe'amte keessa turreerraa wal adamsuu, wal ajjeesuu, wal asaasuu, wal basaasuu kan rakkoo ta'e har'ammoo sana hundumaa balbalasaa cufatee waan jiruuf injifannoon kun dhufee kajirru hawaasa keessa, kajirru bosona miti, kajirru buna Oromiyaa keessa, kajirru muuzii Oromiyaa keessa, kajirru gabaa keessa, kajirru magaala keessa jechuu. Kanaaf lolli akkasii immoo xiqqoo ulfina ni qaba, hammaachuullee ni danda'a, dhimmi keenyillee kan inni barbaadu. Akkuma naannoo Moyyaanee irratti miidiyaatiin sinillee dabarsaa turtanii fi quba qabnu
waraanni bilisummaa Oromoo iddoo akkasii seenee akkas ta'ee sadarkaatti illee odeessa dogoggoraati jechaa lubbuun ilma Oromoo tokko hanga lubbuutti isaan geenyetti illee nu lakkaa'anii nu ajjeesanitti jira waan ta'eef isa kanaaf akka karaan bannee jennee hawaasaaf illee dabarsuu barbaannaan siin jedha jaala. Guddoo gaariidha. Uummata Oromoo sagantaa kana dhaggeeffataa jiranuuf dhaamsa yoo qabaattan carraansi ni kenna. Egaa uummanni Oromoo kaleessa akkuma qurxummiin bishaan simmaa'ee keessa jiraachuu hin dandeenye rakkoo Oromoon naannoo adda addaatti uumerraa kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti lafa irratti dhalatee guddate hafuurri isaa keessatti awwaalame keessatti sochiin isaa danqamaadha ture. Goonni hedduun akkuma silasii kaase dirree dhiyaa kanatti kitimamaa ture. Dacheen kunis lafee goota hedduu liqimsitee qaalisaa turte. Har'a sun hundillee hafeetu Oromoon gaabbii isaa kanaaf immoo waan rakkatee hundumaa keessaa bahaa jira. Rakkoo diinni isatti fide ofitti fide har'aa xaxaa sana hiikee ciree keessaa bahaa jira. Wanni kaleessa ofumaa wal tiksee tokko shanee garee milishaa gootii jedheetiin ittiin wal tiksaa ture Oromiyaa keessatti irra diigamee jira. Addatti ammoo uummanni Oromoo zoonii lixaa jiru. Keessumatti immoo godina Qeellam Wallaggaa fi Wallagga lixaa keessa jiru. Diinillee labsii hatattamaa jedhee kalabsee jiru kana hanga ammaa asittiin hojjenne uummanni Oromoo hin fudhanne kalolaa jiru sabaan ammoo hin lolanii mootummaa yeroo iyyuu sabalelee injifatin jiru yoo xiiqii wal qabatan yoo yeroo dheeraaf wal'aansoon isaa ture uummanni yeroof ni dadhabaa ni eelaa ni jeefamaa ni godaansifama ni hidhamaa garuu xumura irratti mootummaan injifataa. Kanada argaa jirra waan ta'eef uummanni Oromoo wanni nuti jechuu barbaannu ani ta'amsin dabarfadhu filaaftuu dhaba meeshaati hanga ammaa miidhamne dhaba meeshaati hanga ammaa gabrummaa jala jiraanne har'a garuu humna ta'uusaa baratee jira. Oromoon eeboonsaa meeshaa ta'uu baratee jira. Wanni walii dhaamnes kanuma Oromiyaa zoonii lixaa keessatti yeroo darbirraa kaasnee isinis gabaasaa jirtu. Magaalota baadiyyaa Oromiyaa hedduu keessa uummata keessa deemnee dhaammataa jirruu fi eeboon keessan qawwee caalaa ittiin jechaa jirra. Diinatti deemnee hin injifanna waan ta'eef bakka jirtan hundumaatti muuzii keessan keessa, buna keessan keessa, caatii keessan keessa, bosonatiin bira jiru hunda keessa dhaabbadhaatii diinatti darbadhaa jechuu barbaadna jechuudha. Wanni ta'aa jirus kanuma humna isaas argeera Oromoon. Dhaloonni amma dhalatee jiru fi irree gabrummaa qabsuuf adeemaa jira. Gateettii gabrummaa kaleessaa baachuu danda'utus immoo Oromiyaa keessa hin jiru waan ta'eef abadan lammata akkaataa kaleessaan Oromoon hin jiru duuba deebi'uun hin jiru ni lallaa ni injifannaa achi jenna uummata Oromootiin waliin jirraa siin bira dhaabbannaa ni bira dhaabbadhaa. Irree tokkoon diina waggoota hedduu gabrummaa addunyaarra hin jirre gabrummaa qaanii ka Oromoon hanga ammaa baattatee gugguufee jiru kana keessaa wal baasnaa waliin baanaa daandiin jirtu tokkittii qofa ishiinis diinni nitti neera qawween ifnee qawween nu galchaa ka jedhan sana waan ta'eef diina gabbarree osoo hin taane ariinee galchuun fi sanatti haa qophoofnu qophiin sunis kanuma fakkaataa jechuun barbaada hawaasaafis kana dabarsina. Ajajaa WBO Godina Dhihaa Jaal Kumsaa Dirribaa haala sochii fi tarkaanfiilee waraanni bilisummaa Oromoo Godina Dhihaatti fudhate irratti gaaffii fi deebii waliin taasifneef deebii nuuf laateef maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomi WBOn si waliin haa waaru jennaani. Ayyee sinis sagalee bilisummaa Oromoo irraa waan keessa jirruu fi haala naannoo dhiyaa kana jiru hawaasa duraan ga'uuf jettanii nu dubbistanii horaa bulaa deebanaa siniin jenna. Injifannoon kan uummata Oromooti. Galatooma. Mootera Oromooti abaa'ooni kallacha qabsooti isa falmataan haa eega
ija keenyaati inni haa eegannu haa dhibbannu karoo ija keenyaati inni. Moteera kaasee dirrisiisee oloofee gadoofee didichiisee magaalaa baadiyyaa wal barsiisee boca bilisummaa anuu qabsiisee boca bilisummaa anuu qabsiisee. Moteera Oromooti ABOn kallacha qabsooti isa falmata haa eegannu haa dhibbannu karoo ija keenyaati inni haa eegannu haa dhibbannu karoo ija keenyaati inni. Ummaticha bal'aa galaanaa godhatee isa galmaan ga'uu kanumaaf dhaabbatee leenca haadideessee isa kaamuchaanshee obsa isaa fidatee hin geesse yeroonshee obsa isaa fidatee hin geesse yeroonshee. Otu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Otu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Woboon diinanneetu abiddumaan furaa. Guyyaan itti seenee diina garaa uraa. Wallaalte laataa abbaa seenaa haaraa. Kilaashiidhaan taankii jedhaa godhu daaraa. Otu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Otu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Otu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Yagoota gungumaa kan gooftaa hundumaa. Raasi goofaree keessi baasaa gumaa. Yagoota gungumaa kan gooftaa hundumaa. Raasi goofaree keessi baasaa gumaa. Otu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Otu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Egaan dhaggeeffattoota keenya isin keessummeessuudhaan hanga ammaatti kan isin faana ture an waaqonoleeti. Sagantaa itti aanutti qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof. ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ዘወትር ማክሰኞ፣ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት፣ ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ፣ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ነው።
ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ እንላለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እነሆ የዕለቱን ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። በዕለቱ ዝግጅት እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ይሆናል። ዜናን በማስከተል ሰሞኑን በተከታታይ በጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በወያኔ ጦር ላይ እየተወሰደ ስላለው አውዳሚ እርምጃና እየተመዘገበ ስላለው ድል የተጠናቀረ ዘገባ ወደናንተ ይደርሳል። ዘገባውን አስከትለን ደግሞ ከአቶ ኦኮክ ኡጁሉ ኦኮክ የጋምቤላ ናይሎቲክ አንድነት ንቅናቄ ሊቀመንበር ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ ወደናንተ ይደርሳል። ሁሉንም እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ እያልኩ የምጋብዛችሁ የዕለቱ አስተናጋጅ እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። ዜና ቀዳሚ ነው። ወደ ዜና አሸጋግራችኋለሁ። በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀረብን። ከዜናው ጋር እብሳጋዲሳ ነኝ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ሰሞኑን በወያኔ የታጠቁ ኃይሎች ላይ በወሰደው አኩሪ እርምጃዎች ከ130 በላይ የጠላት ወታደሮችን ገሎ ሌሎች በርካቶችን በማቁሰልና የጦር መሳሪያ በመማረክ አንጸባራቂ ድል ማስመዝገቡ የደረሰን ወታደራዊ ዜና አመለከተም። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በደቡብ ኦሮሚያና በምዕራብ ኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች ውስጥ ወያኔ ባሰማራቸው የጦር ኃይል አባላት ላይ ከመጋቢት 12 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት አንስቶ በተከታታይ እየወሰደ ባለው እርምጃዎች ከ134 የወያኔ የታጠቁ ኃይሎችን ገለው ከ17 በላይ የሚሆኑትን በማቁሰል ከ34 በላይ ጠመንጃዎችን በመማረክ ድል ማስመዝገቡ የዞኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስታውቋል። አድማጮቻችን ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ወያኔ ባሰማራቸው ወራሪ የታጠቁ ኃይሎች ላይ የወሰዳቸውን እርምጃዎችና ያስመዘገባቸውን ድሎችን በተመለከተ ከዜና አስከትለን ዘገባ ይኖረናል። በምዕራብ ኦሮሚያ ግዳሚ ወረዳ የወያኔ ጦር የኦሮሚያ ፖሊሶችን አስገድዶ የጦር መሳሪያ ወደ ጫካ በማጋዝ ላይ ሳለ ሁኔታውን ሰምቶ ተቃውሞ ባካሄደው ህዝብ ላይ ተኩስ ከፍቶ ጉዳት ማድረሱ ተዘገበ። ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት መጋቢት 19 ቀን 2018 ዓ.ም በምዕራብ ኦሮሚያ ግዳሚ ወረዳ ፎኢ ደሚቼ በተባለ ቦታ የወያኔ ሰራዊት የኦሮሚያ ፖሊስ ኃይል አባላትን በማስገደድ ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አሰሳ የጦር መሳሪያ ወደ ጫካ እያጋዘ ባለበት ወቅት የአካባቢው ነዋሪ ህዝብና ወጣቶች ለፖሊሶቹ በመድረስ ተቃውሞ ባሰሙበት ወቅት አሸባሪው የህወሓት የጦር ኃይል ተኩስ በመክፈት አንድ ሰውን በመግደል ሌሎችን ለጊዜው ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ዜጎችን ማቁሰሉ ታውቋል። የ17 ዓመት ወጣትና የ8ኛ ክፍል ተማሪ የሆነችው ገላኔ ሻፌ የ10 ዓመት እድሜ ያለው የ3ኛ ክፍል ተማሪ የሆነው ታዳጊ ገነነ ሂካ እንዲሁም የ35 ዓመት እድሜ አርሶ አደር የሆኑት አቶ ለማሳፋ በወያኔ ኃይሎች ከቆሰሉ መካከል መሆናቸው ይፋ ሆኗል። ፋሽስቱ የወያኔ መንግስት የሶማሊያ ክልል ልዩ ኃይል በተባለው የሽብር ቡድን አማካይነት በኦሮሞ ህዝብ ላይ በአዲስ መልክ ሰፊ ዘመቻ ለማካሄድ ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቁ ተጋለጠ። ውስጥ አዋቂ ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት የወያኔ መንግስት የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል የሚለውን የሽብር ቡድን በአዲስ መልክ እያቀናጀና እያደራጀ ሲሆን ይህም በምስራቅ ደቡብ ምስራቅና በደቡብ ኦሮሚያ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በአዲስ መልክ ዘመቻ ለመክፈት መሆኑ ተጋልጧል። በዘገባው መሰረት ልዩ ኃይሉ እንደ ልማዱ በወያኔ ጀነራሎች አዛዥነትና መሪነት በምስራቅና ምዕራብ ሐረርጌ በባሌ በቦረናና በጉጂ ዞኖች ውስጥ በተመሳሳይ ጊዜ ጦርነት ለመክፈት እየተንቀሳቀሰ ሲሆን በዚህ ቅድመ ዝግጅት እየተደረገለት ባለው ወረራም ካሁን ቀደም በወረራ መያዝ ያቃታቸውን የኦሮሚያ መሬት ለመቆጣጠር እንዳለሙ ምንጮች ይፋ አድርጓል። በተጠቀሱት ዞኖች ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ህዝብ ይህንን የጠላት ወረራ አስቀድመው በማወቅ አስፈላጊውን ዝግጅት እንዲያደርጉ መልእክት ተላልፏል። አድማጮች ለሰዓቱ ያሉን ዜና በዚህ ተጠናቋል።
ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍል ወደ እናንተ እየደረሰ ያለውን የዕለቱን ዝግጅታችንን ነው። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ቀደም ብዬ እንዳስተዋወቅኩኝ ሰሞኑን በተከታታይ በጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በወያኔ ጦር ላይ እየተወሰደ ስላለው አውዳሚ እርምጃና እየተመዘገበ ስላለው ድል ያጠናቀርነውን ዘገባ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከኛ ጋር ሁኑ እያልኩኝ ወደ ዘገባው አሸጋግራችኋለሁ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ሰሞኑን በወያኔ የታጠቁ ኃይሎች ላይ በወሰዳቸው ተከታታይ አኩሪ እርምጃዎች ከ130 በላይ የጠላት ወታደሮችን ገድሎ ሌሎች በርካቶችን በማቁሰል የጦር መሳሪያ ማርኮ አንጸባራቂ ድል አስመዝግቧል። በዚሁ መሰረት የምዕራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መጋቢት 18 ቀን 2018 ዓ.ም በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊዳሚ ወረዳ ለጋ መረጫ በተባለ ቦታ በሁለት ኦራል ወይንም ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ሲጓዝ የነበረውን የወያኔ ጦር በማጥቃት ከ60 በላይ ወታደሮችን ገድሏል። ከዚህም ሌላ በጥቃቱ አንድ ኦራል መኪና ሙሉ በሙሉ ሲወድም ሌላኛው ደግሞ መሰባበሩ ታውቋል። የወያኔ ስርዓት በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የተገደሉ ወታደሮቹን አስክሬን በሁለት መኪናዎች ጭኖ ወደ ቤጊ መመለሱንም የደረሰን ዘገባ አክሎ አስረድቷል። በዚህ ሁለት ማለትም መጋቢት 18 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት በምዕራብ ኦሮሚያ ቤጊና ባምባሲ መካከል በሚገኝ ኮንግሎ ጋራ ኬሎ በተባለ ቦታ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የወያኔ ቁስለኛ ወታደሮችን ጭና ስትጓዝ የነበረችውን ፒካፕ መኪናና ነዳጅ ጭኖ ሲጓዝ የነበረ ቦቴ ወታደራዊ መኪና በደፈጣ በማጥቃት ከጥቅም ውጪ ማድረጉ ተዘግቧል። በደምቢዶሎ ከተማ ውስጥ ደግሞ በወያኔ የኮማንድ ፖስት ጦር ኃይል ላይ በእጅ ቦምብ በተወሰደ እርምጃ ሁለቱ ወዲያው ሲገደሉ ሌሎች ሁለት ደግሞ ቆስለዋል። የኦሮሞ ህዝብ ጋሻና መከታው የሆነው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መጋቢት 14 ቀን 2018 ዓ.ም በቄለም ወለጋ ዞን ጊዳሚ ወረዳ ላሎ ገሬ ቀበሌ ሄነ በተባለ ቦታ በሁለት ተሽከርካሪዎች ሲጓዙ በነበሩ የወያኔ ወታደሮች ላይ በወሰደው እርምጃ ሁለት ጄኔራሎችና አንድ ከፍተኛ የደህንነት መኮንን የሚገኙበት 18 ወታደሮችን መግደሉን የምዕራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ በላከው ወታደራዊ ዜና አስታውቋል። እነዚህ የወያኔ አዛዦችና ወታደሮች በሁለት ፒካፕ መኪናዎች ከአሶሳ ተነስተው ወደ ደምቢዶሎ በመጓዝ ላይ ሳሉ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥቃት እንደተሰነዘረባቸው የተገለጸ ሲሆን ሁለቱ ተሽከርካሪዎችም ወድመዋል። በተመሳሳይ መልኩ በደቡብ ኦሮሚያ የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠላት ላይ የሚወስደውን እርምጃ በመቀጠል መጋቢት 13 ቀን 2018 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ 8 ሰዓት ላይ ቦረና ዞን ሞየሌ ከተማ ሰፍሮ ለሚገኘው የስርዓቱ ጦር ኃይል እንደተጨማሪ በአራት መኪናዎች ታጭቆ ወደ ሞየሌ ሲጓዝ የነበረውን የጠላት ጦር ሞየሌ ወረዳ ኢላሙ ቀበሌ ውስጥ ከርበቴ በተባለ ቦታ በማጥቃት ሶስቱ መኪናዎች ሙሉ በሙሉ በመጋየት ከ50 በላይ ወታደሮች የተገደሉ ሲሆን ሌሎች በርካቶችም ቆስለዋል። እዚያው ደቡብ ኦሮሚያ ከጉጂ ዞን ተያይዞ በደረሰን ዘገባ ደግሞ በምዕራብ ጉጂ ዞን ህዝቡ ለወያኔ ተቃውሞ የአስፋልት መንገዱን መዝጋቱን ተከትሎ በአራት ተሽከርካሪዎች ወደ ቦረና ዞን ሞየሌ ከተማ ሲንቀሳቀስ የነበረው ወራሪው የወያኔ ጦር በነጌሌ መንገድ በሊበን በመልካ ጉባ በኩል ሌሊቱን ቦርቦር ወረዳ በመግባት ንጋቱን በኤርደር መንገድ ቢግሬ ወረዳ በኩል አድርጎ ወደ ሞየሌ በመንቀሳቀስ ላይ ሳለ ነው በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥቃት የተሰነዘረበት። የደቡብ ኦሮሚያ ዞን ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መጋቢት 12 ቀን 2018 ዓመተ ምህረትም በቦረና ዞን ሞየሌ ከተማ ውስጥ በፓትሮል ወይንም አሰሳ ላይ ቆይቶ በአንድ መኪና ታጭቆ ወደ ሞየሌ ከተማ በመመለስ ላይ የነበረውን የጠላት ጦር መነሃራ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ በወሰደበት እርምጃ 10ን ሲገድል ከ15 በላይ ደግሞ ቁስለኛ ማድረጉን የደቡብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ ያደረሰን ወታደራዊ ዜና ያመለክታል። መጋቢት 14 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ከምዕራብ ኦሮሚያ በደረሰን ዘገባ ደግሞ በምዕራብ ኦሮሚያ ገርጄዳ አካባቢ ላሎ ገሬ በሚባል ስፍራ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከወያኔ ጦር ኃይል ጋር ባካሄደው ፍልሚያ 12 የጠላት ወታደሮቹን መግደሉንና ጠላት ሲንቀሳቀስባቸው የነበሩትን ሁለት ፒካፕ መኪኖችን ማውደሙን የዞኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስታውቋል። ከዚህም ሌላ ስርዓቱ እንደ ሽልማት መሳሪያ ስታጥቋቸው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንቅስቃሴን እንዲጋፈጡ ካሰማራቸው ቅጥረኞች ላይ 17 ክላሽንኮቭ ጠመንጃዎችን በማስፈታት ለነጻነት ትግሉ እንዲውል አድርጓል። በከፍተኛ ወታደራዊና የደህንነት ኃይሎቹ እንዲሁም የጦር ኃይል አባላቱ ላይ በተወሰደው እርምጃና በገጠመው ከባድ ኪሳራ እጅጉን የተደናገጠው ጨቋኙ የወያኔ መንግስት
በርካታ ቁጥር ያለው ከባድ መሳሪያ የታጠቀ የጦር ኃይሉን ወደ ስፍራው በማሰማራት ሰላማዊውን ህዝብ እያሸበረ ሲሆን እስራትና ወከባውም ተጠናክሯል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠላት ላይ በወሰዳቸው እርምጃዎችና ባደረሰው ኪሳራ ከፍተኛ ደስታ የተሰማው የአካባቢው የኦሮሞ ህዝብ በኩሉ ለወያኔ ዛቻና ወከባ እንደማይንበረከከና ከጋሻና መከታው ሰራዊቱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጎን መቆሙን እንደሚቀጥል በመግለጽ ላይ ነው። Jole vale, jabada male, jole arti, labza dabarti, jole dimba, nongwale dimba, jole arge, jajjabo darge, jole laga, jajjaba daga, jole guji, jabada male, leti bosona sole, leti bosona sole. Ana falmata gada bonsa sunna bagada Oromo toko deri ni sabake bada Ana falmata gada bonsa sunna bagada Oromo toko deri ni sabake bada Ertram bilisonte ala bashida batte atis mirkane fachu akamit indagate Ana falmata gada bonsa sunna bagada Oromo toko deri ni sabake bada Yode de chigosona asole Abao nube azole, yole jole shawa, medina dawa, jole wallo, jabada malo, gojam matakal, dina ketakal, jole bore, akam godare, jole matu, dina dabantu, yala keta. Jaja besa, Guutummaa maya jole, Guutummaa maya jole, yole leti bosona jole, leti bosona jole, Guutummaa maya jole, abao nube jole, leti bosona jole, abao nube jole, leti bosona jole, abao nube jole, leti bosona jole. የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍል ሰሞኑን ከአቶ ኦኮክ ኡጁሉ ኦኮክ የጋምቤላ ናይሎቲክ አንድነት ንቅናቄ ሊቀመንበር ጋር ቆይታ አድርጓል። አስከትለን ይህንኑ ከአቶ ኦኮክ ኡጁሉ ኦኮክ ጋር ያደረግነውን ቃለ መጠየቅ ወደናንተ እናደርሳለንና አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ። አቶ ኦኮክ ኡጁሉ ኦኮክ በጋምቤላ ናይሎት አንድነት ንቅናቄ ሊቀመንበር ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ጋር ይህን ቃለ ምልልስ ለማድረግ ፈቃደኛ ሆኖ ስለተገኙ በቅድሚያ እናመሰግናለን። በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ኦኮክ የጋምቤላ ናይሎቲክ አንድነት ንቅናቄ መች እንደተመሰረተ በምን አቋም ላይ እንደተመሰረተ ባጭሩ ቢገልጹልን። የጋምቤላ ናይሎት ዩናይትድ ሙቭመንት የተመሰረተው ኦክቶበር 2011 ላይ ነበር። እንግዲህ የዛሬ 7 ዓመት ነው የተመሰረተው። ድርጅቱ የተመሰረተው መነሻ ሀሳቡ በፕላንተል በጋምቤላ ስም የሚታገሉ ኃይሎች ሁሉ ወደ አንድነት መጥተው አንድ ወጥ የሆነ የትግል አቅጣጫ የሚይዝ አንድ ፓርቲ ለመመስረት ነበረ እና በዚህ ሀሳብ እንግዲህ ጠቅላላ በጋምቤላ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ወደ አንድነት ለማምጣት 8 ወር ፈጅቶ ብዙ ዝግጅት ሲካሄድ ነበር። በኢስት አፍሪካ እና ከአሜሪካ የተወጣጡ ሰዎች ነበሩ።
በየሪፉጂ ካምፑ የሚገኙ የኛ ሰዎች ተሳትፎ ነበራቸው። ከሀገር ቤትም የተወጣጡ ሰዎች በዚሁ ዝግጅት ላይ ተሳትፎም ነበራቸው እና አጠቃላይ የጋምቤላ ችግር በጥልቀት የታየበት ስብሰባ ነበረ። እንግዲህ የጋምቤላ ችግር መነሻው ወደ መጀመሪያ የነበረው ግንኙነት ታሪካዊ ግንኙነት እሱን የሚያወሳ ነበር እና ሲታይ በኃይለ ሥላሴም በደርግ ጊዜ በዚህ በኢህአዴግ ጊዜም የመጡ መንግስታት ሁሉ በዚህ ላይ ያለ አመለካከት እንደ ባይዳ ወይንም እንደ ሙሉ አገር ዜጋ የሚቆጠሩበት ሁኔታ አልነበረም። እነዚህ ሰዎች የሚታወቁት በጦርነት በማወጣቸው ፕሬስ ሪሊሶች የዚህ የሳውት ዌስቱ ችግር ምን እንደሚመስል በጥልቀት የታየበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እንግዲህ የጅለም ፕሬስ ሪሊሶች በሙሉ የሚገልጻል ዋና ትግላችን መሬቱ ነው። የመሬቱ ነገር ወይንም የሳውት ዌስቱ ችግር በአጠቃላይ በዓለም ለማሳወቅ ብለን የዓለም ሕዝብ እናስተምር፣ የዓለም ሕዝብ አገር እናድርገው በሚል እንግዲህ በሂውማን ራይትስ ዲፌንዲንግ በኩል ብዙ ስራ ተሰርቷል። እንዲሁም በተለይ በወርልድ ባንክ በኩል ለኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጠው ገንዘብ ወይም ወርልድ ባንክ ኢትዮጵያ የሚልከውን ገንዘብ እሱን ለመቁጠር ወይም እሱን ለማድረግ የተለያዩ የአውሮፓ መንግስታት ለኢትዮጵያ የሚሰጡት እርዳታ ለኢትዮጵያ የሚልኩት ላይላክ ብዙ ስራ ተሰርቷል። ይህንን እንግዲህ አንድ ገበሬ መነሻ በማድረግ ሚስተር ኦ ተብሎ በእንትን በዓለም ደረጃ ስለ ታሪኩ ብዙ ተወርቷል። ሚስተር ኦ መነሻው ከጅመን ነው። ሚስተር ኦ የጋምቤላ አንድ ገበሬ ሆነው ከመሬቱ ተፈናቅሎ ኬንያ በመሰደድ እሱም ምሳሌ በመሆን ለሌሎቹ ገበሬዎች ክሱ እስከ እንግሊዝ መንግስት ፓርላማ ድረስ እንዲደርስ ጀመን ታድሏል እና ይህኛው የገበሬ ጥያቄ ብዙ አጨቃጫቂ ሆኖ በእንግሊዝ ፓርላማ ውስጥ ብዙ ከተወሳ ወይም ብዙ ውዝግብ ከፈጠረ በኋላ የኢትዮጵያ የሚላከው በመንግስት በእንግሊዝ መንግስት የሚላከው ባጀት ሁሉ እንዲቋረጥ ውሳኔ የተደረሰበት ጊዜ ነበረ። በወርልድ ባንክ በኩል እኔ ራሴ ወደዚህ አሜሪካ የገባሁት በወርልድ ባንክ የ2014 ላይ የተካሄደ ዓመታዊ ጉባኤ እዛ ላይ አንድ ፓነሊስት ደግሞ የነዚህ የሳውት ዌስቱ ችግር የላንድ ግራቢንግ ኢሹ ይላቸው እና እስካሁን እነዚህ ናቸው በከፊል ዘመኑ ሲታገል የነበረው እና በዛኛው በፕሬስ ሪሊሶች ላይ ብዙ የዚህኛው እኔ የገለጽኳቸው ነገሮች በፕሬስ ሪሊሶች ላይ ተቀምጧል። ከዛ ውስጥ ማየት ይቻላል። እሺ እንግዲህ በቅርቡ ከየካቲት 24 እስከ የካቲት 25 2018 በለንደን ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የመሰረቱ ድርጅቶች አንድ ጉባኤን አካሂደዋል። ድርጅቶም የዛ ጉባኤ ተካፋይ ነበር።
ያን ጉባኤ እንዴት ሊሳተፉ ቻሉ? ዓላማውስ ምን ነበር? እንግዲህ በዛኛው ጉባኤ ውስጥ 3 ሰዎችን እንዲወክል ተጋብዘናል። እኔ ራሴ ያለኩኝ ትራቨል ዶክመንት በማጣት ነው እንጂ በዛ ስብሰባ ላይ ሊገኝ ደስ ይለኝ ነበረ እና ሰው ወከል የኔም ጻፊ እንደዚህ የትራቨል ዶክመንት ነበረው እና ሰው ወክለን ነው ሰው በዛ ቦታ እንዲወክል አድርገን ነው እና እኛን ወይም ድርጅቱ የጻፈው ወረቀት የ5 ደቂቃ ወረቀት ድርጅቱ ከዚህ ነው ያዘጋጀነው። በዚህ ስብሰባ ላይ የኛ አቋም 4 ነገር ነው። በዚህ ስብሰባ ላይ የኛ አቋም ምንድን ነው? ኢትዮጵያ የመበታተነው ሀሳብ ብዙ አንደግፍም፣ ግን መበታተን ወደ ቅርበት የሚያመጣ መበታተን ከሆነ እሱ ቴክኒካሊ እንዴት መድረክ እንዳለበት አንዳንድ ጭላንጭል አስቀምጠናል። የህዝባችን ዋና ችግሮች ብዙ ቢሆኑ ከነዚህ ውስጥ እንደ ፓርቲ ነበርዋን የወሰድነው የህዝባችን ሴኪሪቲ ነው። የህዝባችን ሴኪሪቲ እንደ ፓርቲ ነምበር 1 የወሰድንበት ምክንያት ከውጭ ሀገር ድንበር ዘለው ህዝባችን በሀገራቸው የሚገኙ ሰዎች አይደለም የሚያጠላት የኢትዮጵያ ሴንትራሊዝም ነው። የኢትዮጵያ ሴንትራሊዝም ብዙ ጊዜ ቅድም እንዳስረዳው ከዛ ውስጥ የሚንጸባረቀው ነገር ዜግነታቸው ፉሊ ሪኮግናይዝ ያልተደረጉ ብሔረሰቦች እነሱን ማጨፍጨፍ እና ከዛሬ ድረስ በሊደርሽፕ ላይ የነበሩ ሰዎች ሲያነበሩ በራሳቸው ሰዎች ኢንትረስት በየረጅሙ ማንጸባረቅ ነበር። ስለዚህ ሁለተኛ አይነት የኢትዮጵያ ሴንትራሊዝም እንዳይኖር የኛ ሀሳብ ምንድን ነው? የህዝባችን ሴኪሪቲ ለራሱ አይጠብቅልንም። የኢትዮጵያ ሴንትራሊዝም የኛ ህዝብ ሴኪሪቲ አይጠብቅም። የኛ ህዝብ ነው የራሳቸው ሴኪሪቲ ሊጠብቁ የሚችሉት። ስለዚህ በሚቀጥለው ኢትዮጵያ የኛ ህዝብ ሴኪሪቲ የሚጠብቅ ኃይል ማቋቋም ሙሉ ነፃነት ሊኖረን ይገባል። ይህ እንግዲህ ህዝባችን ከሴንትራሊዝም ላኩ ወታደሮች እንዳይጨፈጨፉ የራሳችን ኃይል ይኖራል ማለት ነው። ከዛ ነው ተነስተን ወደ ልማቱ ወደ ውጭ ፖሊሲ ወደ ድንበር ሁኔታ የመሳሰሉ ጥያቄዎች ያቀረቡ እና 4 ጥያቄ ነው በዛ ስብሰባ ውስጥ ያስቀመጥነው። ፓርቲ ነምበር 1 ሴኪሪቲ፣ ሁለተኛ ዲቨሎፕመንት የኛ ኢንዲፔንደንት ዲቨሎፕመንት ፖሊሲ ይሆናል። ሶስተኛ የኛ ፎሬን ፖሊሲ ኢንዲፔንደንት ይሆናል። አራተኛ እንግዲህ የኛ ቴሪቶሪ ይኖራል ሬስፔክት የሚሰጥበት። ስለዚህ የኛ እይታ ምንድን ነው? ሴንትራሊዝሙ ላይ የተቋጠረውን የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እሱ መበተን ነው። የኢትዮጵያ የሚሊተሪ ፓወር ሉዓላዊነት የጠበቀ የኢትዮጵያ የሚሊተሪ ፓወር እሱ መበተን ያለበት። እያንዳንዱ ሬጅም የራሱ ኃይል ሊኖረው ይገባል። ሌላ ለመጠበቅ የራሱ ህዝብ ለመጠበቅ ንብረት ለመጠበቅ የራሱ ህልና ለመጠበቅ እንደ ትግራይ ኃይል ሊኖረው ይገባል። ምክንያቱም ያለው ወታደር አሁን በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ አይደለም የትግራይ ነው። የትግራይ ሚሊተሪ
በመሆናቸው ነው እንትኑ ኦሮሚያ የሄዱ የሚጨፈጭፉ ጋምቤላ የሄዱ የሚጨፈጭፉ ደቡብ የሄዱ የሚጨፈጭፉ የትግራይ ስለሆነ ነው። በዛ እንግዲህ የትግራይ ሰዎች ፍላጎት በጋምቤላ ለማንጸባረቅ በኦሮሚያ ለማንጸባረቅ በሌሎች ላይ ለማንጸባረቅ የተሞከረ ስለሆነ እሱ ኢንተርናል ኮሎኒያሊዝም ነው ዲፋይኔሽን ዲፊኒሽን የተሰጠው። እንደዛ አይነት አመራር የኢትዮጵያ ሕዝብ አይበጅም። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ ኦልሬዲ በትግራይ የቆመ ድርጅት በመሆኑ እያካሄደ ያለው በትግራይ ስለሆነ ልጁም በሌላ ክልል ውስጥ ማስገባት የለበትም። ሌላ ክልል እንደ ትግራይ መደራጀት አለበት። ከዛ በኋላ ነው በመከባበር ኢትዮጵያ የሚፈልገው ኢትዮጵያ ምን አይነት ኢትዮጵያ ትሁን የሚለው በመከባበር የሚመሰረት ኢትዮጵያ ይሆናል እንጂ በምንም በማድረግ የሚመሰረት ኢትዮጵያ አይሆንም። ስለዚህ የኛ ፓርቲ ሴኪሪቲ ስለሆነ የኛ ሊኖር ይገባል። የኛ ልማት ኢንዲፔንደንት ይሆናል። የኛ የውጭ ፖሊሲ ኢንዲፔንደንት ይሆናል። የኛ ቴሪቶሪ ኢንቴግሪቲ የኛ ቴሪቶሪ መጠበቅ እሱ ደግሞ አራተኛ ጥያቄያችን ነው እና በዚህ ስብሰባ የገባሉ እነዚህ ነጥቦች ለማንጸባረቅ ነው። በጋምቤላ ይህንን የተጠየቀው ጥያቄ ጋምቤላ ይሁን እንጂ ለኦሮሚያ የሚበጅ ነው፣ ለአማራ የሚበጅ ነው፣ ለደቡብ የሚበጅ ነው፣ ለአፋር የሚበጅ ነው፣ ለሶማሌም የሚበጅ ነው። እንደዚህ አይነት አሬንጅመንት ከተሰጠ በኢትዮጵያ መከባበር ይመጣል። ከዛ በኋላ ነው ምን አይነት ኢትዮጵያ ሊመሰረት የሚለው ነገር እንደ አምብሬላ እንደ ኤዩ ዩኒየን የሆነ ኢትዮጵያን ዩኒየን የተባለ ነገር ከዛ ወጥቶ በመፈራረቅ 2 ዓመት ለፕሬዝዳንት 2 ዓመት የሚሰጠው ከሆነ አንዴ ለጋምቤላ ይሆናል፣ አንዴ ለኦሮሚያ ይሆናል፣ ለአማራ ይሆናል፣ ለደቡብ ይሆናል፣ ለሶማሌ ይሆናል። ያ ፓወር የለውም። ምናልባት ከረንሲው አንድ ከረንሲ ወደ አንድ ከሆነ ኢንተርሪጅናል ክሌት ወደ አንድነት የሚያመጣን ከሆነ ይህኛው ኢትዮጵያን ዩኒየን አምብሬላ ዋና የሚጠብቀው አሁን የሚጠብቅበት ሮል ይመስላል። ስለዚህ የእኛ ጥያቄ መጀመሪያ የህዝባችን ነጻነት፣ ሁለተኛ የህዝባችን የሚጨፈጨፉ አይል መኖር የለበትም በሚል የህዝባችን ፓሪቲ ነበር ዋን ሴኪሪቲ ብለን የወሰድነው። በዚህ ስብሰባ ላይ የተሳተፍነው እነዚህ ነጥቦች ለማንጸባረቅ ነው። አድማጮቻችን ከአቶ ኦኮክ ኦጁሉ ኦኮክ ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ በዚህ አልተጠናቀቀም። ሁለተኛውና ቀጣዩ ክፍል በሚቀጥለው ዝግጅታችን ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንግዲህ ለዛሬ ያልነው ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል። በተመሳሳይ ዝግጅት ተመልሰን እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ሕዝብ።